Okay, akkam nagaa fayyaa jirtanii amma laftilleen halkanooyitee jirti. Ilmaan Oromoo baga nagayaan jiraattan. Marti keessanuu bakka jirtanitti nageenyi fi kabajaan bakka jirtanitti isin haa ga'u. Duraan dursee yaaduma kiyya kana osoo hin dabarfatin sheekotii teenya ulamaa'ota keenya ustaazota keenya bakka jirtanitti yooniin dogoggoree dargaggummaan tunis na jiraattee dogoggoraan isin mufachiise ustaazota keenya hunda keeysanii dhiifamaan isin gaafadha. Wanni dhiifama caalee hin jiru. Itti aansuudhaan warrin sababa Hangaasaa Ibraahimitti Dr. Hangaasaa wanni jedhamu hin jiru kana boodaan dhangalaasaa sababa isaatti isin mufachiise isinitti irratti duula oofe dhiifamaan isin gaafadha. Maaliifi tana dura ummata Oromootiif sagalee taana jennee wajjin gabbaane akkamitti akka jedhu irratti illee isinittiin hima. Viidiyoo kana sheer godhaa homaa wanni isinitti baastan hin jiru. Wanni itti isin baastan hin jiru. Sheer godhaa akkuma namni hundi dhagahu godhaa xiqqoo laftilleen halkanaahee jira. Har'aan tanaa dhangalaasaan takka Hangaasaa Ibraahim ummata Oromoot irratti duulaa oole. Har'aan tana diinni isaa guddaan Jawaar taheeti. Jawaar irratti duulaa ture. Jawaar qeequun waan biraa garuu san jechuun immoo Jawaariin har'aan tana hanqabar nama qawwee fudhatee Jawaar ajjeesuu ka'utti geeraraa oole. Mi'aamacha warraan baasuutu jira as keessaahi. Hangaasaa Ibraahim kana yeroon an feesbuuka kanarratti isa ol baasee sireerraa ol ka'ee barcumarraa ol ka'ee doktorummaa kennee fi gartee isa kana abbaa dhugaa abbaa haqaa jedhee gaafa namni 5 followers isa jala hin jirre barcumarraa jalaa ol ka'ee abbaa dhugaa abbaa haqaa jedheeni gurra isaa kana qabee Facebook irratti isa ol baasee keessattuu ilmaan sikkoo fi mandoo jala hiriirse. Sabab guyyaa gaafa inni Jeneraal Kamaal Galchuu jechaa turetti gaafa inni shanee tanaa gartee maaliin keenya wal addaa wanni nyaannu wal addaa akka inni itti dhuufnu hundi wal adda jechaa ture. Gartee tana durallee ABO'n nama ajjeesuu nama qaluudhaan barsiistee jedhee interview tokko irratti akkas jedhee dubbate. Dhugaa rabbii ani waan san akkaataan itti bira dabru viidiyoon sun osoo keessaa kakkutamu tahee silaa keessaa kuteetiin baasa. Garuu homaa godhuu hin dandeenye edaa inni kaayyoon isaa kaayyoo biraati. Gaafaan an barcumarraa jalaa ol ka'ee Hangaasaa Ibraahim sababa Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuutitti waa hedduun isinii himana dhageeffadha. Gaafaan biyya galillee jechuudha. Sababa Jeneraal Kamaal Galchuutti ilmaan sikkoo mandoo tana jala hiriirse jechuudha. Keessattuu ijoollee Middle East jirtan ijoollee sikkoo mandoo yeroon an asii jalaa ol ka'ee nagaa guutuu waraanaa kennee fi isa samitti ol fuudhee na birallee dhufeet torbaan tokko na bira taa'ee anammallee jibbansa isarraan qabu garuu
ar'aantana isa namniin an wajjin kana hunda bu'aa bahii kana hunda wajjin keessa deemaa ture na ajjeesisiisa ka je'uuni wannaa je'ee jechuudha. Maal harkateetii ka jettaan maal harkateetii sangaasaan irra maal harkateetii hangaasaan irra maal harkateet dilanuma hunda uf abdatee jechoonni inni fayyadamu butaan maaliin ilmaan sikkoo mandoona dhagaha mara keessan an isa jalaa ol ka'eetiin barcumarraa jalaa ol ka'ee nama isa godhee haga uniformii kiyya hunda baasee isaa kenne. Urjii 5 wajjin isa badhaase. Kapteena haga san hundatti jechuudha. Gaafa namni tokko isa hin beeyne waan inni maxxansu tana hunda barreessaa itti ergaa jechuudha qubee afaan Oromootiin isinittiin himaati. This is not personal. Wanni kun sirrii miti kana maxxansi kana godhi jechaan jechuudha. Isittiin hima na dhagaa viidiyoo kanallee irra deebi'ee ilaala. Garuu ani jibbansa Oromummaatii mika sirraa qabu. Ar'aan tana akkana cululuyxee ol baatee arraba muuxachaa yeroo ati Hangaasaa Ibraahim gaafa viidiyoo ta'e waraabdee natti ergitee maxxansuutu jira Facebook kanarratti jechuudha. Facebook kiyya guddaa nama 200 dhiifama astaghfirullah nama 100 olii san ratti hangaasaan irra ibidda tufuu deema. Hangaasaan irra kana jechuufi deema. Si beeksisee taayee danda'a afaan gaafaan an si jalaa ol ka'ee gartee achirraa si ilaalaa turanii jechuudha. Taayeen walaa maaliin Oromiyaa kun hundi waliinuu dubbannee jirra biyyarraa isa ilaalaa turanii jechuudha. Ar'a diinanu taheet inniin gaafa duraa Birgeedaal Jeneraal Kamaal Galchuu jechuun gaafaan an asii biyya dhaqe obboleessi kiyya amrii tahee Kamaal Galchuu dheeysee ture. Hangaasaa Ibraahim Kamaal Galchuutiif guyyaa tokko Jeneraal Kamaal Galchuutiif guyyaa tokko bilbilee. Ittiin bilbilee jechuudha hangaasatti. Dirree dhawaadhaan deemu jira naan jedha. Dirree dhawaadhaan jira naan jedha. Harariin deema annee. Si harar inni deemu kun eessa? Maarriyyoon jira. Hin dhufne nutti jechuudha. Zajaa rabbi isaa haa kafalu guyyaa tokko dhufe haadhatii jajjabeesse galatoome. Innilleen ambolleen galatooma san galata argattan. Galata san isiniif hin galcha. Ar'aan tana gara galtanii isin yeroo ati ummata Oromoodhaa cancala ummanni Oromoo cancala abiyoot jala jirutti nama diina namicha ummata Oromoodhaa cunqursu afaan Oromoo haarawatti kutaa tokkorraa haa eegalamu jiru ka wayyaaneen nutti hin godhin waan kana. Arra kana nurratti faarsitu waa heddu silaa waa heddu ninja'a. Garuu akka quuftutti akka si ga'utti sittiin himaa jechuudha. Ani gaafaan biyya galillee nama dachii fudhatuu dhaqee miti sittiin himaati. ODP wanni taheetiniin taayee wanniitii fi asirratti bahee afaan banaa akka horiidhaa na ergataa asirraa iyyee nama fudhatu. That's me Nazir. Ati gaafaan an biyya dhaqe gaafaan an Birgeedaal Jeneraal Kamaal Galchuu beellamee manatti yaame gaafaan sitti bilbilee dirree dhawaadhaan xayyaara keessaan jira naan jette. Dirree maalii xayyaaraatiin jira naan jechaa turte. Jeneraal Kamaal Galchuutti hin dhayne irraa dheeyse ilmaan sikkoo mandoo dhagaha. Warriin gaafa an asirratti ol baasee isa wannaa jechaa ture harka nimbeeka waa maraayyuu jechuudha. Isin mara jala isin hiriirsee abbaa dhugaati. Abbaa dhugaa abbaa haqaa jee mana kiyyatti isa fidee jechuudha. Mana kiyyatti isa fide. Hangaasaa Ibraahim gaafaan Finfinnee dhaqe hoteela isaa nan argisiisne.
hoteela keessa jiraatu akshina isaa argeetiin maalin godhan hoteela isaatu nan argisiisne waraqaa ODP'dhaa taniin hanguutu hin jiru. Waraqaaniin an lafa fudhachuuf biyya san dhaqee ummata Oromoo irratti shira xaxuuf hin jiru jechuudha. This is Nazir. Lafan dhabne nuti. Alhamdulillahi rabbil takka lafan dhabne lafa manan dhabne nuti. Manan dhabne lafan dhabne nuti. Waan takka rakkoon qabu faamiliin kiyya rabbi galanni haa gahu. Haga bara qabsoo ummata Oromootti waa hedduu keessa dabre malee ummanni faamiliin kiyya. Hangaa sa'ati. San hunda siifin dhoyse. Asirraa dhayxee Birgeedaal Jeneraal Kamaal Galchuu dheeysite. Sitti bilbilee telefoona Birgeedaal Jeneraal Kamaal Galchuu dubbistee jennaan lakki yeroon dhabe lakki maal yeroon dhabne Kamaal Galchuu kaati Kamaal Galchuu jechaa turte. Ka gaafaan an barcumarraa si jalaa ka'ee gartee si badhaasee uffata gosa gosatti si badhaasee nama si godhee gaafaan an abbaa dhugaa siin jedhu gaafaan ani nagaa waraanaa sii kennu taayyee danda'aafaattu biyyarraa silaalaa ture doktorummaan an asirratti sii kennee doktora siin jeen doktora jedhaniitiin achirraa gabaasanii jechuudha. You never appreciate me. Sababa keetitti ani kaniin nama arrabsaa tureef itti hinaaftan je'eni nama meeqa silaa ar'aan tana faamilii nama abbicha hunda bira dabre waan hamaa dubbataa ture jechuudha. Ni beekan ebalu kana jechuun hin barbaadu. Rabbii waa hunda ni dandahaa na haa dhiisu. Ani onneetiyya qulqulluudhaaniin garaa miskiinummaa qulqulluudhaaniin saba ummata Oromootiif iyya malee silaan akkana si beeke gaafa Facebookni si jalaa cufamee na bira dhufte san kana hunda dubbachuun barbaadu. Fuudhee sila Ameerikaa Kalifoorniyaa maali siin deddeemee waan kana hunda siin godhuuf siif hin godhu silaan akkana ta'uu kee si beeke jechuudhaati. Akka keetii baay'een jiraachuudhaattu mala. Barumsa nuuf ta'e. Akka obboleessatti akka Oromummaatti ammallee kabajaan sii qaba. Ilmaan si koomandoo guutuun si jala hiriirse'an. Miskiinummaa garaa kiyyaatiifin akka ati basaasa hamaa nama hamaa taate akka ati kaayyoo biraa qabdu sin beeku ture. Waan tokko natti hin himne ati. Waan tokkollee natti hin himne jechuudha. Barcumarraa si jalaa ka'eetiin sireetiyya si afee si kabajee si galee ar'aan tana deebitee foon nyaatu hin taatu turte jechuudhaati. Si galee foon ufii nyaatu hin taatu turte jechuudha silaati. Sanuu odoo biyyatti jiraattee rakkatteeti jenna Kanadarraa aboo namni gidalageetuma jiraataa miti. Nama meeqaanin wal lolan sababa keetiiti. Nama meeqaan arrabse sababa keetiitiin. Okay? Jaartii dhiifama naa godha. Warriin isin arrabse amma ebalu jechuu barbaadu. Waan sanillee irra deebi'uun barbaadu. Irra deebi'ellee kaasuu hin danda'u. Maaliifi keessa kiyya na dhukkubsaa jira jechuudha. Maqaa keessanis tuquun barbaadu. Kana booda illee maqaa keessan Aliis tahee caffee saamis tahee ijoollee taanis tahee waan akkasii sabuma ummata Oromoo kanatti wanni silaa amma maa ebalu maal si godhe naan jedhanii ebalu kana na godhe jechuun xiqqoonnidha. Garuu bineensa akkana masqaa mana keessa ufif fideetiin masqaa hamaa ufif fideetiin ar'aan tana masqaan akkanaa kun jechuudha. Masqaan sigalee masqaan akkanaa kun mana keessa nu dhufeet arra diina nu tahee ijoollee nu jalatti nyaataa jechuudha. Sigalee
gara laafinni hin beekne gaa ajandaa inni qabatee beeku hin beekne ajandaa inni qabatee sosso'aa deemaa ture hin beekne cubbuu inni ummata Oromoo irratti hojjete har'a bineensi akkanaa kun biyya galee afaan muuxatee yeroo inni Profeesar Mararaa Guddinaa arrabsu yeroo inni hooggantoota Oromoodhaa arrabsu maal argateeti haa jennu masqaan ammana ufi fidee bineensiin ammana ufitti fidee isa nyaachisee isa obaasee nama isa godhee maqaa isatti godhee doktora isa godhee barcuma jalaa irraa ka'ee akka jirutti ijoollee Middle tana ijoollee Facebooka addunyaa guuturra jirtu tana isa jala hiriirse jechuudha. Maalii fi onneetii garaa xaliilommina kiyya jechuudha. Akkuma sooreysa jaarraa abbaa gadaa jechaa ture sanitti Jeneraal Kamaal Galchuu jechaa ture. Jeneraal Kamaal Galchuu jechaa asirraa biyya galee Jeneraal Kamaal Galchuu telefoona ittiin dawwalle. Gaafaanan kootu Adaamatti arraa Adaamaan jira Jeneraal Kamaal Galchuuti wal argina. Yeroo nan jedhuun dhokateen na jalaa bate dirree dhawaadhaan deemu jira. Dirree xayyaaraatiin deemu jira. Na dhagaa yoonin kijibe rabbiin nagaa nan bulchin awwaan kijibaan dubbadhu. Jeneraal Kamaal Galchuu kootu arraa bira dhayna ni dubbisna yeroo jedhuun na jalaa dheessaa ture jechuudha. Hangaasaa Ibrahim. Na jalaa dheessaan turre. Na jalaa dheessaan turre. Jeneraal Kamaal Galchuu jettee ati akkasitti ajandaa biraa qabattee nu sobaa turte gaafaan ani gara xaliiloommina kiyya. Ilmaan sikkoo mandoo tana akka jirutti kutaa ganda kaan arrabsaa wallagga arrabsaa kaan arrabsaan turre. Ani sirriidhaa ani homaan jenne jechuu kiyyaa miti. Gara xaliilommina kiyya waan ummata ani nama ummata qilee tan hallayyaa tan seen yoo gannaan jaa waan Oromoo tanan hallayyaa tanaan gasseena. Kana rakkoon jiru. Maallaqa walitti qabnee jalaa ol ka'eetiin ummata barcumarraa jalaa ol ka'eetiin bar dhaabbadhee bar Taayyee Danda'aafaa biyyaa laalaa turanii jechuudha. Kana harkanne jaanii akka inni nama hamaa akkanaa ta'e hin beeku ture. Akka inni nama badaa akkanaa ta'e hin beeku ture. Akka inni maallaqa osoo argate na gombisu na ajjeesisu na qalsiisu hin beekne ture waan inni haasawu dhageessanii jirtan yaa uummata Oromoo. Argitanii jechuudha. Hangaasaa jechuun bofa nama badaa nama qochumaa garaa isaatii bulu nama hama guyyaan har'aa kun ni dabra garuu. Naziir jechuun clearanceef godha. Naziir lama dachii qabrii bitatuuf fudhatuuf biyyatti galuu miti. Okay. Gaafa namni shan si jala hin jirre gurra keessi qabeetiin fidee asirratti gartee si beeksisaa ture addunyaa irratti an. Jeneraal Kamaal Galchuu jechaa turte jechuudha. Jeneraal Kamaal Galchuu jechaa turte asirraa gaafa biyya dhayxe Jeneraal Kamaal Galchuu jaraan ni dheessite ati. Burhaan Faatinaaf ragaa Kiyaar na bira ture gaafaan Jeneraal Kamaal Galchuu mana isatti bira dhayne ziyaaruudhaaf. Achi wajji turree achi taa'een itti bilbile. Telefoona lama moo sadii hin deema. Sadeen irrattu lama cufaadha tokko na jalaa kaase. Eessa jirte jennaan dirree dhawaan deemu jira. Kalees akkas naan jee, har'as akkas naan jee.
dirree xayyaaraatiin jira dirree dhawaan deemu jira dirree dhawaa inni dhaqe nagarre dirree xayyaaraa ka guyyaa lama achuman bulu namni kana hundan dubbanne dantaa irraan qabu Jeneraal Kamal galchuudha ani isuma walitti finne akka gaafa duraa inni Jeneraal Kamal galchuu jechaa ture mee haa dhufu nu wajjin marra Jeneraal Kamal galchuu jirra arra dhufee na wajjin haa dhufu makiinaan hin qaba ture makiinaa manaa jechuun ijoolleen akka ijoollee irraa fuudhee makiinaa toota Finfinnee irraa dhaqeen hin fuudha ture makiinaan isaa fi amboon na dhufanii makiinaa guddoo takka makiinaan qabu kootu yoo kiyyaagaa ani dhuguma na fakkaate wanni asirratti godhaa turreef wanni dur gaafa biyya alaa jirruu fi gaafa biyya gallulleen takkanatti fakkaate yoo makiinaan qabaanne an dhufee drive godhee Finfinnee irraa siin fuudha makiinaan na harka turte makiinaan Toyotaan takka ta ijoolleen nakkente isaanii miti ijoolleen teenya ijoolleen South Africa irraa dhufte makiinaa san nakkenne makiinaan na harka turte yoon dhufin kootu Finfinnee irraa dhufeetiin si fuudha yoo makiinaan jiraatte kootu Jeneraal Kamal galchuutiin wal arkina san booda na jalaa badi telefoonuma kiyyaa'u na jalaan kaasu jechuudha guyyaa gaafa irreechaa san dhokatee moggaggalee dhokateeti suuraa ka'ee maxxansi jeena erge dhokatee nama keessaa hundufne gaafaan Amboolee Mikaa'el guyyaa 4 bule achi dhaqee ijoolleen Finfinneedha Boolee Mikaa'el jiran qubana qaba Naziir maa kophaa deemta Naziir maa addatee deemta Naziir haga sheeka keenya sheeka Anwaar keenya kan Nairobi jirutti achittiin argi Naziiroo akkamitti kophaa deemta naan jee lakki hoteelli kiyyaa kunoo bakkuma sanii ani Oromoo tanaan laaluu fedha ummata kana keessaan deemuu fedha afaan Oromoo ka Finfinnee keessa akkanatti haasa'u kana keessaan caantaati yakaadhee deema Boolee Mikaa'el tana keessa uummanummaan Oromoo kun natti tole achittis na dheeyse hin dhufne shee Anwaar keenya ka amma Nairobi jiru na arkee jechuu achi wal arki Naziiroo akkamitti kophaa deemta kunoo hoteelli ijoollee lamaattu na jala jira ijoollee lamaattu na wajjin deema akkamitti kophaa kee deemta as keessa akkamitti maali lakkiyaan maaliin ta'anii nama wanni hin jenne waan takka wanni hin jenne shugguxii takka harkaan qabu guyyaa gaafa sana kophaa kiyyaan deema hin dhufne achi dhufeen beekuu jechuu kootu Boolee Mikaa'el guyyaa gaafa halkan konsartiin wannatti ture Finfinnee ayyaana mana barkume wanni barkumetti ture sani itti bilbileetiin kootu Fayyisaa Lalisaadhaa kootu VIP habbaa 10 moo kana kennee jira VIP tokko sittiin kenna ijoolleen na wajjin jiran ni jirani yoo ijoolleen sibira jiraatanillee kootu har'aan tana wanni barkumetti wal arkina Fayyisaan VIP 10 kennee jira VIP 10 harkaa qaba ture kootu innaan na dheeyse hin dhufne achittillee jechuudha hin dubbanne hayyee homaan nama guyyaa tokko hoteela ruumii keessa taa'u keessaa gabbahee hin deemneettu Jawaar faa arrabsaa jechuudha arraan tana maaliif security sii godhan maal ta'uuf se akkami ni maraate namichi kun yaa ummata waa takkaan jechuu barbaada obboleeyyan kiyya kaniin isaaf jecha isin arrabse hundi keessaniihu ani onnee tiyya qulqulluu rabbiittu na beeka garaa kiyya keessa rabbiittu na beeka fayyaalummaa tiyya rabbiittu na beeka afaan kiyya baalageedha afaan kiyya ani nama sirriitii jechuu dhiifama naa godha dhiifamaan isin gaafadha warriin sababa isaati walitti uuma Oromoo tanaattu walin nu buuse yoo ta'ellee jechuudha qilleensa irratti walin buune qilleensa irratti walin buune malee rasaasa walitti hin dhukaasne sadarkaa san hunda wal geessinee turre osoo wal arkine walitti warratti dhukaasuufaa ture beeja akkuma durlee ture qabsa Oromoo keessatti bar makkanaatti ture miti
sila wal balleessineet turre hobomboleetti akkanaa kanaan jechuudha. Ilmaan sikkoo mandoo na dhagaha. Ilmaan Arsii, ilmaan Arsee. Ilmaan sikkoo mandoo na dhagaha. Ar'a diinni hangaasaa Ibraahim ilmaan Arseeti. Arsii waraana shura na dhageessa. Ar'a diinni guddaan hangaasaa Ibraahim ilmaan Arseeti. Diinni guddaan namicha hobomboleetti hoffolaa kana hobolaa kana jechuudha. Allikki isaatiin beekaan na beekaan. Ol bahee waan kiyyaa dubbatume gadiin isaa babbaasaati. Ar'a wayyaa boru wayyaa maali osoo jennuuti. Ilmaan sikkoo mandoo nama isa godheetiin namicha kana teessumarraa ol ka'eet addunyaa irratti isa beeksisaa ture nama hoffolaa qubee afaan Oromoo qajeelchee hin beekne hin barreessine. Ingilish maalii dhiisi? Qubee afaan Oromoodhaa dheeraa fi gabaabaa fi laafaa qubee dachaatii fi qubee dubbifamaaf dubbachiiftu addaan baasee hin beekne. Kanaan doktora isa godhee jechuudha. Namaaf kabajaa dhabeetii miti. Qabsoo ummata Oromoodhaa faamilii kiyyarraa nageesse waan abbaan kiyya waan obboleeyyan tiyya waan faamiliin tiyya irratti taatee hin beeka. Nama isa godheetiin barcumarraa ka'e ol ka'ee ilmaan sikkoo mandoo akka jirtuun jala hiriirte. Ijoolleen Harargeedhaa akka jirtuun jala hiriirte jechuudha. Arra jala dacha'anii jechuudha. Hoffolaan hofoffeen kuni hoteela takka irraa himoo jimaan achitti itti dhufaa maaliin achitti itti dhufaa jechuudha. Bring it on. Dhiira yoo ta'e haa dubbatu ol bahee jechuudha. Waan baay'eellee nama guyyaa tokko wajjin nyaatte. Amira, it is my thank you very much. Come here. I can take this one for you. Yeah, come here. This is my nephew, Amira. Thank you very much. You're welcome. Yeah, she's my nephew. Say hi to them. Hello. Okay. Hi. Okay, thank you for the coffee. You're welcome. I'll come downstairs, okay? Okay. Right. She's my nephew. So she's taking care of me. And so, kana. Buna naafiddi. Buna dhaabdee naafiddi. Buna annani. You know, galatoomaadha. Anyway, so. Ilmaan sikkoo mandoo ar'aan tana ilmaan roobaa buttaa ilmaan leenjisoo diiggaa ar'aan tana diinni guddaan hangaasaadhaa nu tahee jechuudha. Nu tahee jechuudha. Ani shariikummaa fi miti. Namni guyyaa tokko wajjin nyaate. Ani waan tokko illee garuu baala geedhaa namichi jechuudhaan isinitti himaa jira. Namni wajjin nyaate arra silaa na gorraasisa. Yeah, she's my niece. So, gadaa Oromoo bayasi. Kanaafuu kanaasuma irratti hin dhaaba ammaan tana. Ilmaan Jimma Abbaa Jifaar dhageeffadhaa. Ilmaan Abbaa Jifaar nuti waan Jimma ta'eefii miti. Jalqaba Abiyoot Jimma kaade osoo masaraan Abbaa Jifaar caccabee jiru Minilikii fi Hayila Sillaasee isin wanni keessatti dhaabaa ture jechuudha. Nuti ilmaan Oromoo qulqulluun Jimmaa obboleeyyan keenya yoo kuulloo hin tahin jechuudha. Kuulloo jechuun ilma haadha jala dhufee jechuudha.
Kuulloo jechuun ilma haadha jala dhufe takka akka bikka biraatii dhufe jechuudha Oromoo. Kuulloo jechuun warra buna funaanuu dhufe. Takka akka abiyootitti haadha jala dhufe jechuudha. Kan hin haarinaa yeroo kuulloo jennu. Kuulloo jechuun haadha jala dhufe takka buna funaanuu dhufe. Nuti ilmaan Jimmaa ijoolleen Jimmaa obboleeyyan ta'e. Kana ilmaan Jimmaa obboleeyyan keenya haadha jala dhufe hin baannu nuti warra akka Ashaagiriidhaa jechuudha. Haadha jala dhufe kana wanni jiru. Amma kuulloon takka bareedduu baabbilee jedhanii faa dhufan. Baabbilee keessa kuulloon ni jirti. Sabboontuu arsiifaa jedhanii dhufuu eegalan kuulloodha. Kumantii isaaniitiin hin beekaa jechuudha. Baabbilee Harargee keessa bareedduu walloo bareedduu baabbilee. Hai. Maalii liji sanja'a. Yemali liji agarro liji kulloodha. Oromoo miti. Oromoon qulqulluuni adaballee qabdi safullee qabdi. Homaa rakkoon hin jiru. Kanas dubbatu hin dhufne sila arraan tana waa'ee dhangalaasaati. Arra boodaan doktorummaa isaa irraa mulqeetiin jira. Urjii wajjiniin kenneef uniformii captain at the commander in chief ofirraa baasee jechuudha. Isa sanillee irraa deebisachuun barbaadu akka gubu uffata san akkan uffanne akka gubu with a captain all uniform. Doktorummaan isaa kana boodaan hin jiru. Dhangalaasaadha maqaan isaa. Ana wajjin qaldiin hin jiru. An Oromiyaa nama boru ka'ee deemu. Boru ganama nama ka'ee dhufu. Yoo dhufellee ragaa hedduun qaba ani miilaan hin deeman biyya tiyya keessa. Adaamaa keessa miilaan hin deeman. Makiinaa amma siif birqiidhaa san makiinaa hin qaba ture an Toyota ajaa'ibaa naaf birqiimi makiinaa nan. Okay. Makiinaa hoteela dhaabeetiin achi ganda Somaaleedhaa Boolee Mikaa'el jechuudha. Ganda Somaalee hoteela san irratti eenyu faani wal arge. Wallistoota teenya baay'een wal arge. Ijoolleen Direedaawarlee warri akka wanillee achi ture. Eenyu mucaan amma diraamaa dalagu tokko. Elemoo alillee achuma wajjin turre hoteela sanirraa jechuudha. Nuuf haarawaa miti. Miilaanin lafa deema. Oromoo tan argee isaan wajjin haasawee taphachuudha. Miilaanin lafa deema. Barcaa kiyyaas bitadheetiin dhufaa jechuudha. Gaafaan shee Anwaar keenya osoon deemu arke godumaan seenuu wallaalee itti maramee Naziiroo akkamitti kophaa deemta akkamitti achiin deemta akkatti maalii deemta osoo jaan lakki. Namni najjee yoon du'e hoo. Eenyuun najjeessan nama garaan qulqulluudhaa nama fayyaalessa. Ni beeka namni nama fayyaalessa. Hoteela ruumii hoteelaa keessa taa'ee jechaa hurkaaf irraa qaragaa akkana jechaa hin haasawaan suufa kaadhee jechuudha. Suufa nuti maallaqa waliin baasnee asii binnee ergine. Gaafsan bitatee kun. Amiin ni jedhamte. Ani parsanaalii rakkoo irraan qaba. Ani Oromiyaa nama dhufu. Namni dhorgu tokkollee hin jiru jechuudha. Jaamboo joottellee wajjin hin ture. Haa caalus du'a obboleessa kiyyaan dhufanii galaana garuumas. Mara isaanii jechuun ijoollee shawaadhaa haa galatoomtu. Fayyaalessanii beekan. Fayyaalessa akka kiyyaa maraataa garaa qulqullinirraa dubbatu. Mara isaanii Naziirra achi haga Adaamatti dhufanii na biratti hoolaas fidanii haadhatii yanaa jajjabeessanii deeman. Sirbitoonni tokko nafne. Sirrittiin himaati. Fayyaalummaa tiyya arganiiti.
garaa xaliilumma kiyya argeeti xaliilumma kiyyaan nyaadhamee ka'ee jechuudha. Bineensi kun na nyaachisee ka'e na nyaatee ka'e. Siigalee bineensa akkanaa kana ofirraa eeguu qabnaa jechuudha. Haga fedhaa iyyuu lafatu isaa kenname makiinatu isaa kenname achitti dubartii itti fidanii hoteelatti jimaan achitti itti dhufaa kitfoon achitti itti dhufaa kan wanni biraan jiru. Garuu akka kiyyaa kun sammuun nagaa harkatee ummata isaati waanin haga irraa godhe keessaa dogoggoraan balleessee irraa baradheeti waanin haga irraa iyya saba Oromootiif iyyaa ture. Bara meeqa duran turre anaatu gurra hangaasaa qabee ragaa ijoollee martu ragaa baasirra isa fide promote isa godhe addunyatti isa beeksise gaafaaniin ani salaamtaa isaa kennaa asii barcumarraa isarraa ka'ee abbaa dhugaa abbaa haqaa abbaa maalii Dr. Hangaasaa maalii jedhuun taa'ee danda'aafaa biyyarraa ilaalaa turan laayivii jechuudha ta'anii ofiisa isaanii keessa jechuudha. Siigalee arra abbaa miindaa abbaa doolaaraa taheetti nurratti deebi'ee እኔ ላይ ውጊያ ጀመረ ማለት ነው። እኔ ላይ ጦርነት ከፈተ። ከመቀመጫዬ ላይ ተነስቼ ዶክተርነቴን የሰጠሁት ሰውዬ ከመቀመጫዬ ላይ ተነስቼ ብር አዋጥቼ የላኩለት ሰውዬ ከኔ ጋር በልቶ ዛሬ ጦርነት እኔ ላይ ያወጀ ወደ እኔ ተመልሶ አፍሙዙ ወደ ሌላይ ነረቴ ሉቃስ ወይገለች አባንቀዌ ነረቴ ይብሲ ዲኒ ኢሳ ጉዳን አራ አነ ጀዋሪ ፊ ኢልማን አርሴ ኢጆሌ ሐረርጌ ተንመ ከሳ በየች ይሄ ነው ያለው ዋና የሱ ጠላቶኝ ተገኘው ዲነ ኢሳ ጉዳ አደዊ ኢሳ ጉዳ ተይተንርከበይች ለራንተ ባጎረስኩት ምንን ተነከስኩ ሞማል ጀሪ አርአን አፍጠኛው ጅኑር ደቢ አነረት ቃዌ ዱካሶ ይገለ ፕሮሞተ ኢሰጎኤ ዶሌ አርሴ ኢልማስ ኮማንዶ አከጅሩኒ ኢሰገለ ይርስ ኢልማስ ኮማንዶ ጀነራል ከማል ገልቹ እኒ ጀቻ ቱሬሰን ጋፋ አሲብየ ዳቀ አንጋሳን ጀነራል ከማል ገልቹኒ በቀቴ ብልብላ ጋፈዳ ዮ ነዚር ኪጅቤ ወሪ ቴሌፎን ጀነራል ከማል ገልቹ ቀብደን ብልብላ ጋፈዳ ኢቲ ብልብሌቲን አቦ አድለን አሜሪካቲን ዴቢ ኡዴማ አኒ ብየተነት ያፊን አንጃ ሂነፍ ሃሎ ጀዋር አከም ነጋ አዎ ገንዲ ከነጃ አካና ሲት ያፉ በርባዳ አከም ዋን አካና ያደና እንጂ ጀዋር ሰሙማን ቴቲ አከምቱ ዋን አካና ያዳና እንጂ ሶ አኒ ከራ አሜሪካቲን ዴቢኤ አቺ አጨበጨቡ የገለኒ marti isaanii ጀነራል ከማል ገልቹ በቀታት ቱሬ አንጋሳን ጉያ ቶኩ ብረንዳይነ ጋፈ መነ ኢሳቲቲ ኪያር በሺር ጋፈዳ አቺ ሰብረ ኢሳን ብረ ታይት እንትብል ብለ ድሬዳዋ ዳን ደመን አንጃ ሸርማከን ፋን ወንነ ዱሃኒ ምቲ ቦለቲ ወለርግኔ ምቲ ፊንፊኔ ጉያ ቶኩ መተ ኦሮሞ ዱረት ሙለን አንጋሳን one day hangasa osoo ta'in dhangalaasan jechuudha ammallee silaa namni waliin nyaate namni waliin hadheeyse namni waliin qabsoo oromootii fi oromoof sagalee taana je'ee guyyaa tokko ka'eetini wanna je'e deebi'ee waliin nyaatu ati arra na nyaatte ummata oromoo nyaatte namni oromoo fintaane anaafis intahu garuu guyyaan kun hundi numa dabra yaa obboleeyso jiraannu caffatti duunu cawwatti jette yaansaani ummata oromoo biratti akka jibbamte garuu uf beeki hurkaafirraa xaragaa akkanatti hoteela keessa taa'anii obboleeyso hoteela osoo biyya san kees namni biyya western irraa galee kanada irraa galee maal irraa galee akkana tahuuni hedduu waan nama qaanyeessu
sumaanii hunqaanfadhee bineensa akka keetii kana har'a boodaan firraa hin eega inshaallah. Assalaamu alaikum. Kan kiristaanaa, kan waaqeffataa, kan muslimaa. Jaaba roggaan uf oggoru. Obboleesso istaayila itti haasoitu hunda piraaktisii si goosiseetiin gurra si qabee feesbuuk irratti kan namni 5 si jala followersiin hin jirre proomoot si godhee laayiviin ansi wajjiin haasawaa ture. Abbaa haqaa, abbaa dhugaa, abbaa jirkii, jinni jaankii, doktora maalii siin jiru biyyatti ilaalamtee waan Naziir, komaander Naziir si kaan komaanerummaa ame soolja ni beeyta. Ani waraana. Commanderummaa ati naan kennine. I'm a commander. Promooti gaafa televiziyoonni ummataa Dr. Hangaasaa Ibrahim galee guyyaan anasitti si dubbisee miti. Gaafaani nan odoo si dubbisaa jiru guyyaa lammaffaa moo sadaffaa obboleessi kiyya amrii tahee ani si dura asirraa galee miti. Emergency angaafsan biyyaan deeman jenne. Obboleessi kiyya amrii taanaanin guyyuma san asirraa kayan tikeeta muradhee jechuudha. Anaatu si dura dhaqee jechuudha. Eegaan interview si godhe viidiyoo sallaala gaafa Keeniyaatti gidaara jalaan bule maaliin jalaan bule jeesan jechuudha. Namni waliin nyaate silaa kana wanda'u waan ati Oromoo kaateef sababa Oromootiin obboleessa kiyyaa hundiisu. Saniifi Oromoo yoo nyaatte sin nyaadha. Maaliif na nyaatte? Namni wanni Oromoof hin taane hallayyaa haa seentu. Lubbuun tiyyatuun qodhaa haa taatu uummata Oromootiif. Lubbuun tiyyatuun lubbuu tiyyatana makiinaan haa galaafatu uummata Oromootiif. I don't give a damn. This is not personal shillingii fi sumuunii miti. Waan barbaadde nyaadhaan. Uummata Oromootiif hin taane uummata Oromoo biratti jibbamtee jirta. Uummata Oromoo biratti jibbamtee jirtaati. Uummata Oromoo biratti waan jibbamteef jibbamaadhaati. Ani sababa keetitti nama meeqaan arrabsee arra kun odiifamaan isin gaafadha. Hunda keessanuu jechuudha. Afaan kiyya baalageedhaa jee isin tiimi. Garuu keessi kiyya rabbii kiyyattu na beeka. Qaliilaa qulqulluudha. Gara laafomminaa fi gaaromina uummata Oromoo tanatu maraache yoo na maraaches kararraa na fageessaa ture. Maraannee akkana taane. Uummata Oromoo tanaadha. Gaafadhaa ani biyyatti Hangaasaa ani yeroo meeqan yaamme ani ofiisa tokko dura dhaabbadhee lafa kadhachuufan. Ofiisa mootummaa tokko bira dhaabbadhee warra asirraa galee wanni ijoo kana no. Naziir si barbaannaa koottu gaafa jaanan dhaabbadhee achi dhaqe hin dhaabbadhu ani dhaabbatuufillee taa'u nin beeka. Waan boodaan dhufu nin beeka. Waan boodaan dhufu taa'u nin beeka. Lafa fudhadhee qarshii nyaadhee iyyuun qabaasirraa. Waan isin ji'atti argattan guyyaa tokko dalageetiin argadha Ameerikaa keessatti. Sitti himu Hangaasaa Ibrahim. Waan isin waan achi isin kennan san sareen gurra isii irraa muranii yoo jala darban waan foon muraniif seeti. Waan isin ji'atti argattan san waan barcaa waan hoteelaa maalii san guyyaa tokko dalageetiin argadha. Guyyaa lama dalageetiin argadha. Ameerikaa keessatti hirriiba nagaa rafee jechuudha. Sammuun tiyya na boqottee jechuudha. Caffeeraammis dhiifama. Anaa fi ati poolotikaadhaan walii galuu baannus sababa isaatiif qofa waan sitti siggameef waan walii gamneef saniif dhiifama si godha. Maqaa keetu yaamuun barbaanne. Maaliif poolotikaa tokko garuu har'aan tana waa'ee shaneedhaan dubbadhu. Dubbadhu. Shaneen jiru asirra no. Kiyaar Bashir naaf ragaa na bira taa'aa ture. Waan Jeneraal Kamaal galchuu nunje. Waan shanee jettan kana har'a boodaan dhaabaa jedhe. Kana duraahuu dogoggorta wanni shanee jechattu. Namni guyyaa tokko uummata Oromootiif gabbahee dheebote naan jee wallaahi kana durallee dubbadheetin jira. Osoo inni jechuu baatee shaneen jiru asirraa ol bahee jechuudha.
Siyale. Shane jee nu seenet Jeneraal Kamal galchuu jeet dhufee jaarraa abbaa gadaa jee dhufeet bineensi arraan tana garatti waa ganyaatee ummata Oromoo xulugguudha jechuudha. Guyyaan ni dhufa. Yeroon kun hundi marti ni dabra obboleessoo. Akka obboleessatti illee sittis bilbilee WhatsApp irratti na jalaa kaastee dhufuufin deemaa naan jette. Hayyee yoom dhuftaa siin jee. December to January dhufaa naan jette. Haga mid of January. Hayyee duuba wannummaan ati biyya sanii akkami dubbiin gaafa Professor Bararaa Guddinaa kun lakki politikaa Oromootiin naan jette. Samboodaan na jalaa kaasuu diddee ani nama sagalillee si waraabuu miti. Hangaasaa Ibrahim. Nama sagalee si waraabuu miti. Na jalaa na baqattee jechuudha. Sigalee feetu unfriend na godhi feetu block na godhi. Dhagee sirba kana. Kaniin akka mootii shururuu si godhu haajamtees qabaattu si duuban kaayyadhu. Oromoo arrabsite je'ee sittis waan mufadhu. Saahibummaan tee hallayyaa haaseentu wilii waasin fedhu. Atis EPP tee wajjin deemiitii baafadhu. Anis Oromoota akka kiyyaa haa barbaaddadhu. Yeroo hedduu siif hime taa'i je'ee gorsee taa'in si dadhabnaan hangaasaa dadhabdeeti teeyse galaana dabre hoomachan qabatan if qalanii gumaas hin gaafatan. Galaana dabre hoomachan qabatan if qalanii gumaas hin gaafatan. Miila qofaa miti. Facebook qofaa miti. Facebook qofarraa iyyuu miti. Gaggaragalii mataadhaanis deemi. Osoo hin ceene dura, osoo afaan hin banne dura karaas laali kamii. Kaleessa eessa jirta arra ati kami hangaasa. Gaafa Kanadaa Ameerikaa na bira dhufte. Kalee eessa jirta arra ati kami. Ansiin dhaggeeffadha hoggayyuu live irratti atummaan naaf himi. Badii teeyoon beeyni lakkoo isaan hanqami jijjiiraman fitu. Facebook gubbaa teessee booyaa ooluuni. Deemiiti uffanni si hangaasa. Feetus dhugisummi. Tiyyaa fi teewilii taate dachiisanii. Kalaas. Tiyyaa fi teewilii taate dachiisanii. Ummata Oromoo nyaachuu biyya galte namana. Sharmoonni mana sireedhatti sitti dhufuu fi jimaan achis sitti dhuftuu fi kitfoon achitti sitti dhuftu obboleessoo nama guddaadhaati. Xiqqoo aareetiin dubbadhe malee kanaahu dubbatuun narra hin turre. Namni waliin nyaate je'eetiin yeroo hedduu sirraa obse namana. Baay'ee nama gaddisiista. Kanuma ilmaan Oromoo galatooma. Miila qofaa miti mataadhaanis deemi. Osoo hin ceene dura karaas laali kami. Halee eessa jirtaa arraa ati kami. Ansiin dhaggeeffadhaa atummaan naaf himi hangaasa. Badii teeyoon beeyne lakkoo isaan hanqami. Jijjiiraman fidu booyaa ooluuni. Deemi uffannisi namana feetus dhugisummi. Tiyyaa fi teewilii taate dachiisanii. Ati namaa miti bineensa. Namaan xawalwaallee namaan maali jechaa turte. I don't mind your personal problem with Chafferamis. Ani nangalchu. Siyale. Namaan si godhe sin beeksise. Promoting si godhe asirratti arra deebitee na nyaatte arra deebitee uummata Oromoo nyaatte. I promote you. Ni kaaddaa kana. Gaafaan an gurra qabee asirra si fidee si haasoysiisu taayee danda'afa. Gaafaan an Dr. Hangaasaa yes sarjee si jalaa ol ka'ee. Dr. Hangaasaa jee barcumarraa si jalaa ol ka'ee biyyarraa si ilaalaa turan. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa maaliin taayeen jinniin tirkimirkiin martee jechuudha. Barreesseetiin waan ati maxxansitu sitti erguu ture.
Siyari. Akkuma san arra eenyu akka barreesse sitti ergu hin beeku. Akka eenyu barreesse beeku baadhus akka atin barreessin hin beekan. Dhiifama naa godha ilmaan Oromoo yoon keessa dabre. Namni waliin nyaate hagana hunda waliin hin jedhu ture. Baay'ee waan hin aareefi. Hangaasaan nama badaadha nama hamaadha. Namni nama isa gooneettu arra asii galee uummata Oromoodhaa nyaatee jechuudha. Kanuma warriin isaa jecha isinirratti dhukaasaa ture hundi dhiifama naa godha. Ta politikaati. Ilmaan Sikkoo Mandoo, ilmaan Harar, ilmaan Wallaggaa, ilmaan Shawaa, ilmaan Booranaa, ilmaan Walloo, ilmaan Oromiyaa guutuun keessan. Inni ar'aan tana dura akkitti fincaan waladda, akkitti maalii dhooyin waladda, akkitti qamaan waladda, akkitti haasoyin waladda, maaliin keenya waladda jee miti Naziir. San hin je'u kanarratti raappii gabaabduu takkaan isinii godha. Akka dhagahuuf jechuudha. Waladdaa miti nuti tokko. Ilmaan Oromoo, ilmaan abbaa tokkoo, ilmaan haadha takkaa. Dirqama tahuun qabu naannoon keenya takkaa. Kutaa fi amantiin hanqayyoon wal filla. Ija alagaatiin hanqayyoon wal laalla. Yoo waliif galle alaanuma galla. Ka addaan nu filu ka akka hangaasaa sun keenyaa mi diqaala. Nu eenyummaa keenyaan hin qabnu wallaala. Garii yartuu namaa waan dubbattuun beeytu. Gufuudhaan teessi Facebook gubbaa karaa irraan kaatu. Warra kanaa keessaa isa kan filattu. Oromtichi dhugaa inni eenyu jettu. Mee dhiiroo naaf himaa kam waliin jiraattu. Oromoon tokko jettu bahaa fi dhihattu. Hangaasaa naaf deebisi gaafiin si dhiheessa. Hangaasaa naaf deebisi gaafiin si dhiheessa. Ati nama akkami jarreen kanneen keessa if madaaluun laal ijjannoon kee eessa. Saree ittiin himaati. Ilmaan abbaa tokkoo, ilmaan haadha takkaa, dirqama tahuun qabu naannoon keenya takkaa. Kutaa fi amantiin hanqayyoon wal filla. Ija alagaatiin hanqayyoon wal laala yennaan bara. Afaan keenya tokko, aadaan teenya takka. Si gala wal addaa miti nuti. Afaan keenya tokko, aadaan teenya takka. Kutaa fi amantiin hanqayyoon wal filla. Ija alagaatiin hanqayyoon wal laala. Yoo waliif galle alaanuma galla. Ka addaan nu filu keenyaa mi diqaala. Nu eenyummaa keenyaan hin qabnu wallaala jettaan. Garii yartuun namaa waan dubbattuun beeytu. Gufuudhaan teessii Facebook gubbaan kaatu. Warra kanaa keessaa isa kan filattu. Oromtichi dhugaa inni eenyu jettu. Mee dhiiroo naaf himaa kam waliin jiraattu. Saree jettaan akkanaa kana. Waladda. Maalii keenya waladda jaamiti waladdaa miti tokko nuti. Akkasitti raappiidhaan itti himaa jechuudha. Si galee waan asiin jiru. Saree likkii namaan beeyne. Ati eenyu OROMO. Nuti hundinuu OROMO. Afaan keenya tokko, aadaan teenya takka. Ilmaan abbaa tokko, ilmaan haadha takka. Dirqama tahuun qabu naannoon keenya takka. Kutaa fi amantiin hanqayyoon wal filla. Ija alagaatiin hanqayyoon wal laalla. Yoo waliif gallee alaanuma galla. Ka addaan nu filu keenyaa mi diqaalaa jettaan. Nuti eenyummaa keenyaan hin qabnu wallaala. Garii yartuun namaa waan dubbattuun beeytu. Gufuudhaan teessi Facebook gubbaan kaatu jedhan akkana jecha. Nagaan naa bula. Sheer waan gootaniif galatooma. Walit deebina. Guyyaa gaarii.